السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجا في سنة في الأجرت وجا نجا الأنجرات لسنين جنة هرمو أكتا بلوكيت إجارانو تقو سنجار سيفنا في نهور دهاشة أما وانت تيجو بايجرا خالت أنس كو بايجرا وانت ما تيجو بايجرا شو أنا هو كنا وهم رجال زغور النجرة نقول كرجع كانت هي نقوله أرجعت نمدي وهم دو كوب فترة جاهز زغور التنجرة كوني كريرة كبيرة كينياتي كريرة ما كبيرة عربا كانت مو خيط أيضا ما كنو كنان قبسي فنا يجور أكا ميزان سانو في إيجاموت كنو كانت قبسي فنا يجورا أكانت قبسي فنا تكو كانت إيرة فتشون قبا سجلي نجاها متين بيكو أوهنا نيرة فتح عليه أكا بلوكين جلان قبني أكا تجاوام بين الرأس مبرسيم نجنة سلسلة أكا رابرتنا أبدي قبنا كنا أكا كنا قدرنا ميزان سائر نشودا bakka miizaanni bulbul kan jedhamu hin jirretti kanaanis ilaallachuu dandeenya jechuudha. Akkuma miizaan isaa maashaallah tabarakallah wal qixa otuu bakka tokko bulkeellee akkana qabanna jechuudha. Yeroo geessine jenne akka nu rakkifnetti akkuma inni nu rakkifnetti fudhanne kunoo kana keeyyanna kunoo haala salphaadhaan akkana keenye maaliif bulukkee hamma miizaaniyyaa hedduu isin hin barbaachisu erga jalqabdaniin booda maaliif kunillee miizaana isiniif erga kunillee miizaana isiniif erga kanatti maxxartaniituma keessan jechuudha. Qixxanne wacaala kunoo akkana gootanii dhaatanii ninu sirri isinii dhufaachuma. Qixxasii kanaatti immoo kunoo kanas qopheeffadheetiin qabaa. Achumaana kunoo kanatti kaa'a jechuudha. Siinsillee miizaana si eeggattee kunoo haala kanaan bulukkeetti dalagachuu dandeenya. Maashaallah isiniin jenna. Ijaarsa bulukkee haala kanaan itti fufuu dandeenya. Ammas kanaaf itti fufna inshaallah. Amma kunooti ala miizaana irra keeyyannu argattanii walqixatti argamte jechuudha. Akkanattis argattanii miizaanis walqixatti argamte. Maashaallah haala kanaan bulukkeetti ijaarrachuu dandeenya. Nu hordofaa. Ammas immoo marsaa lammaffaa jechuudha. Bakka kanaan guunna. Bakka iddoo kanaan guunna jechuudha. Hordofaa sirriitti.
erga kana gooneen booda kana godhanna tartiiba isaatiin wal qixxeessinee jira. Sila gimmaashni gara kana gore hamma moo jechuudha maaliif amma qixxi qaxxalaa kunii fi qixxi qaxxalaa kun akka walirra hin dhufneef walirra darbee jechuudha akka jabaatuu fi amma otoo kunii fi qixxi qaxxalaa kun asirra dhufe inni gadi asirra dhufa hin jabaatu jechuudha otuma dalaganuutu yookaas xiqqumatti buunaanu nama harkaa ce'uu danda'a. Fuuldurattis jabeenyi isaa kun murteessaa miti jechuudha. Hamma jabeenyi isaa akka inni murteessaa ta'uuf akkam goona. Hamma kana asiinis ol buutanna. Kanallee jechuudha. Gimmaashatti alana as fidan. Kana fidanna gimmaashatti achiin kirrii kana walitti butanna kirrii kana walitti butannee wal qixxaachuu ilaalla jechuudha. Miizaaniyya sila keeyyannee wal qixxaachuu ilaalla. Amma maashaallah sirrii galeera kanas bulukee biraatti fidannaa jechuudha. Maaliif amma sarara jalatti kun gimmaashni as gortee jechuudha. Gubbaatti immoo fayyaan as gore jechuudha. Amma ammas gubbaatti immoo gimmaashni akka jalaa kanatti deemte jechuudha. Kuniif kun wal fakkaachuu qaba. Kuniif kun wal fakkaachuu qaba. Maaliif walirraa darbee irraaf jala walirraa darbee dalagamuu qaba jechuudha. Amma bulukkeetti yeroo qabannu as qixxa dho'aasii kana qabanna akka achitti dhaqee bulukkee sanaa walitti nuun qabne harka keenya jechuudha. Asiin immoo bakkee kana qabanna akka kirriidhaan walitti nuun qabne ilaala akka kanatti. Argitanii waan ofii waa baachuu ta'eef yookaas immoo waan mukarra ta'eef yeroo akkanatti baattanu yoo sirriitti qabdanii fuutani yoo akka itti qabanu sirriitti qabdani malee jechuudha isin rakkise jechuudha. Kanaafuu sirriitti qabuu qabdu. Argitanii hammas kunoo asiin walakkaa kana qabama. Bulukkeettichi xiqqoo argitanii asiin kun akkanatti qabama. Lafun akka kanaan sirreeffattanii akkaataa waliin caalle duuba taalaaltanii keessanii. Kanaafuu haala kanaan haala salphaadhaan mana ijaarrachuu dandeessanii. Argitanii miti haala kanaan ijaarama. Duraasillee Ano maashaallah haala kanatti sichi immoo gubbaa kanatti aggarana kana ijaareetiin jira.
amma waggaa fixee lamaan isaa geesse kanas wal qixxeesse atabaa kan jedhamtu jirti isin agarsiisa. Kun qalxaa maashaallah haala kanaan bukaa'ee bareedee jira. Haala kanaan kun akkasitti jira. Kunoo haala kanaan hojjetaa jirra. Ilaalaa jirtu kunoo natu jaare. Kana booda immoo akkaataa lisini itti hojjetan waa hunda jechuudha isin agarsiifna. Argitanii wal duraa duuba darbee walirraa qaxxalaa isaa darbee akkanatti ijaaramu qaba isiniin jenna. Warri beektanis akkuma beektanitti warri hin beekne immoo irraa baratanii akka jettanuu isin beeksifnaa isiniin jenna. Haala salphaadhaan kunoo mana ijaarrachuu guyyaa isinii goonis waa hunda anumatu isiniif godha. Kanaafuu isiniin jenna nu hordofuu like subscribe gochuu hin dagatinaa. YouTube keenya yeroo hunda waan haaraa isinitti mul'ifnaa isiniin jenna. Akkas isiniin jenna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.